تسعة الأول نمتج تقو إسلامة وليت لا الإسلام اليقين العلم كنن برتب أتجد ولا يعني ما أدري أما اللي هو برد أنا تفكر ندم برد دبر ما إني جد طيب به ولا يعني برني تكفى الرتي نمتج تقو شروط صلاة قيسا الإسلام إسلامة وكبا لما فرت دمو سمونسا مراتا تأورا يعني سمونسا نمتك مراتا يوتي صلاة دندو متيرة مراتا تأود أبو يعني سمونسا نزو توجود سدفن دمو العلم بيكم سقابات جودا arfaffan dammoo janaaba ofirraa deemsisuudha. Shanaffaan najisa ofirraa deemsisuudha. Ja'affaan qaama qulqulleeffatuudha. Torbaffaan yeroo salaataa gahuudha. Saddeettaffaan dammoo yaani qiblaatti garagaruudha. Saglaffaan dammoo ni jechuu. أيوة أنا صلاة جراني يجتو Niyyaa isa yoo niyyattu afaan inni salaatan jettu yaani niyyaa keessa keetti niyyaa qabda miti. يا هي harkaan salaataa meeqa? Harkaan salaataa okay harkaan islaamaa meeqadha? Tun gabaabduu. أركان الإسلام ما شانكا Isaanis أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله ayya. أكبر برمان الله ملك إبراهيم له نبي كي صلى الله عليه وسلم نبي محمد الجماعة رب الجنة بابو لما فان صلاة نبي تقول سلام الرجال من بودا صلاة ساعة لقد نبي صلاة سدي صوم رمضان عرففا أتو زخاء كنا شو زخان قالوا إسلام قفاف كنا ما كبرنتي جافا شنفاني مو مكة دي مني مكة أفانا ربي فاتن نجد مكة دي مني أجيو كم مراوتو ما شاء الله رب سر جالته سردا تقفان شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله لما فان أقاموا الصلاة صدفا واتوا الزكاة أرففا وصوموا رمضان شنفا وحج البيت لله والسبيل أيوة صح حج بيتي لله والسبيل أيوة هي شهادة الله لا إله إلا الله أنتوني هركان قبدي شروط قبدي متيرة شروط نساء ميكا هركان نساء ميكا شهادة الله لا إله إلا الله أنتوني ما والله برني أنا كنت أستاذ warri كينيا كنت komantii جبت كيلو ورا خربرات كانت برت ولا كاتب بس والله برني أركان الإسلام شني أركان معنا جاملة كانت برني ijoollee maaliin dogongoree kan irratti al-islaamu shuruun salaataa al-iqlu لما جبت جوبين ittimayyootu lama لما الإثبات فيه والتحقيق والإثبات saddeet gariin torbas ni jedha gariin saddeetis ni jedha warri sagal jedhu لما moo جبت sagal kan rakkoo hin qabu shuruun إجولة isaa باينة وقربت la harkaan hafa قربة جتاجر وسجل جتاجر gariin torbas ni jedha gariin saddeetis ni jedha أكمل وجيتي نور براتي ولا dhiisi يودي ولا komantii dhiisi أيه takkaffaan al-ilmu beekuudha lammaffaan al-yaqiinu beekumsa guutuu qabaachuudha jechuudha sadaffaan al-ikhlaasu ikhlaasa qabaachuu arfaffaan al-sidqu dhugoomsuu shanaffaan al-mahabba jaalatuu torbaffaan dammoo al-qiblu fudhachuu laa ilaaha illallah tana fudhachuu jechuudha ofirraa deebisuu dhiisuudha saddeettaffaan dammoo kan rabbiin gaditti gabbaramu hundatti kafaruudha jechuudha warri sagal jedhus ni jiru warri sagal jedhu gin annatti qubil insaanii warroonni laa ilaaha illallah tana keessa ofiitti amananii afaan ofiitiin dhugoomsanii ragaa bahuudha jechuudha gariin saddeetis ni jedha garii sagalis ni jedha jechuudha warri torba jedhu illee ragaa qabu warri saddeet jedhu illee ragaa qabu saglaffaan garuu yaani
Annat qubilansan wanna keessa kiyyaan amma fakkeenyaan amaneera miti afaan irraa gaafamuuni yaani salphaadha waan ta'eef kanuma 8 fi 7 yoo yaamne aadi. Anna Muhammadan Abduu ka Waraqaa jedhamu maadaan sareetumee sammuudhaan dubbatu waraqarra laaluu dhiyeessin jecha bakkan jiru. dogongoreetiin ka Ayyoo haayee. Garuu waraqarra laalii wallahi akkasii sammuutti qabataan deemu. Haayee. nin qabadha hanga tokko laa wallahi nin qabadha bas bakkan dogongoruutti nin qabadha. An fakkeenya shuruuxawwan waajibaa arkaanaa kanneen qabadheera. Saddeen nuuf himere. Sadan dhibbaa Si dhibbatti himeera. jechaa jiru baay'inaan garuu saddeet laasin jechaa jiru.